kabajamtoota daawwattoota keenya kam jirtu kunoo har'as seenaa biraatiin gara keessanitti deebinee jirra. Seenaan har'a isiniif qabannee dhiyaanne seenaa Andu'aalem Gosaa sirba isaa irratti kaase goota keenya Badhaadhaa Dilgaasaadha. Badhaadhaa Dilgaasaan eenyu? Andu'aalem Gosaan maaliif waa'ee Badhaadhaa Dilgaasaa kaasuun isa barbaachise? Maaliif goota Salaalee kana dhahuun isa barbaachise? Seenaa kanarraa wanta gaarii ni barattu jennee abdanna. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya isa guddaa ta'a. Kun sagalee kitaabaati. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'aa isiniin jenna. Shagari ulaan shambanaadha isarraa ba'eensi barbaada faanaakee arguun na dhamaase karri baay'achuun na gormaate. Badhaadhaa Dilgaasaa yeroo maqaan dhahamu uummata Salaalee garaan baduu uummataan asii fi achi raasaa hidhii xuuxaa imimmaan osoo hin beekiin ija guuta. Keessa ofiitti ciniinnataa eelaan keessa isaa waadde tokko nama dubbiseef irraa dubbata. Maqaa maasoo miidheen kan beekamu badhaadhaan umrii dargaggummaatti iddoon itti ba'u qofa nu agarsiisa jedhanii eegaa kan turan karaatti hafuusaatu uummata Salaalee gadda cimaa keessa galche. Mootummaa mataa isaanii dhaabuuf waadaa kan galeefii tureef isaanis abdii irra godhatanii osoo eegan citaa ibidda buute ta'uusaatu onnee isaanii madeesse. Koyyaa badhoo kookoo badoo caammaan kaskisii calqabumaan hafteetis jechuun marartee umurii maleetti hafuusaa fi gubaa isaan qabanii Salaaleen akkasitti ibsatu. Badhaadhaa Dilgaasaa abbaasaa Dilgaasaa Waamii fi haadhasaa Geexee Badhaaneerraa eebila 1956 godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Buyyammaa fi Qo'aat Araddaa Qo'aat jedhamutti dhalate. Umrii daa'imummaa isaatti akkuma dargaggoota Salaalee loon maatii isaa tiksaa, farda gulufsiisaa, tapha ulee qolannaa taphachaa, adaamoo adamsaa, sirba nageenyaa fi qabsoo sirbaa guddate. Umriin isaa yeroo barnootaaf ga'u mana barumsaa Qarree Tokkee sadarkaa tokkoffaa galuun hanga kutaa 5tti barate. Abbaan isaa waggaa 7 irraa du'e. Haati isaa immoo umrii waggaa 14tti irraa boqochuun gaarummaa fi hammeenya haadhaa fi abbaa malee obboleewwan isaa 5 waliin dawoo walii ta'anii guddatani. Badhaadhaan umrii isaa waggaa 18ffaatti jaalannee intalee waliin bultii ijaarrachuun gammachuu tidhatanaa ilmaan Magarsaa fi Roobaa jedhamu godhate. Roobaan jalaa boqote. Ergasiis deebi'ee haadha manaa lammataa Tujaaree Addunyaa waliin gaa'ela godhachuun ilmaan 2 argatanii tokko jalaa deebitee Buzuun Badhaadhaa maqaa isaa waamsisaa jirti. Gootichi Yaayyaa Gullallee kun dargii fi bara 1980 gara dirree waraanaa duuluun waggaa 2ffaa leenjii erga fudhateen booda 1981 dirree waraanaa kanaa badee gale. Bara 1980 keessa waraana cimaatti kallattumaan seenee lola keessatti hirmaachaa tureera. Baroota kana keessa wayyaaneen aangootti dhufuu fi dargii rakkisaa waan tureef badhaadni badee erga galee wayyaaneedha jedhamuun loltoota dargiin hawaasa keessa barbaadamee reebsifamaa ture. Ta'us bara 1982 wayyaaneen dargii sarduun lubbuu itti guraarte. Bara dargii kana mooraan leenjii loltoota dargii inni guddaan Salaalee Awuraajjaa Maasalxanyaa Kifla Xoor jedhamuun kan beekamu Salaalee Fichee keessatti argama ture. Mooraa leenjii kanattis guutumaan Itoophiyaa, Baalee, Booranaa, Beenishaangul Gumuz, Hararii fi kan kana fakkaatan irraa dhaqanii itti leenjuu turan. Bara kana garuu wayyaanonni dargiitti seenanii gadi baasuuf karaa kaabaan naannoo Darraa yoo gahan dargiin sardamuun namootuma naannoo jiran Salaalee irra caalaa isaa walitti qabee leenjii muraasaa kennuun qawwee fi rasaasa 141 tokkoo fire. Badhaadhaa Dilgaasaa dura qawwee dhabee rakkachaa kan ture
hawaasa waliin carraa kana argate leenjii kanaa fi qawwee piippishaa jedhamtu rasaasa kaartaa 4 tokkoon ishee ija 35 qabdu waliin caamsaa 1982 fudhatee bahe. Kana booda haloo isaa bahuu fi wal arganne jechuu fakkaata. Akkuma qawwee fudhatee iddoo leenjiitii gadi baheen rasaasa 35 kaartaa tokko hawaasa fuulduratti dhukaasee duwwaa taasise. Uummanni qawwee fudhatanii galaa jiranis kun nurraa fudhate jechuun baay'ee sodaatan. Oolee osoo hin buliin gochaan isaa kun Isaaboota bira gahe Isaabaatti himame. Badhaadhni garuu erga guyyaa sanaatii paartii Isaabaa ittiin hacuucamaa tureefis dhageettii dhabe. Sababa malee nu dhiituu keessan aadaa koo dhabuu mirga koo dhabuu ati hin beektu waa'ee kee anatu siif beeka roorroo saba koo ittiin doomsitan arguun barbaadu jechuun ifatti baasee Isaaboota doorsisuu jalqabe. Maarree yeroo kanatti wayyaaneen dhiyaachaatuma waan dhufteef isaaniin lolchiisuuf jecha Isaabaan warra qawwee fudhatee fi leenji'e kana walgahii walitti waamte. Badhaadhni garuu walgahii isaanii irratti argamuuf hin dandeenye. Dhimma kana yoo qoratan duras dargii ganee homaa waraanatti galuu fi guyyaa qawwee fudhatee galees rasaasa 35 dhukaasuu isaa dhagahanii baay'ee aaran. Akka inni qawwee fidee dhiyaatuuf dhaamsitti ergame. Inni garuu dhiyaachuu hin dandeenye. Sababa kanaanis maaf dhiyaachuu didde? Duras kaajii turte ammas qawwee fudhatee achi nafe jechuun hidhattoonni dargii 3 waraana guutuu hidhatanii gara ganda buyyaamaa fi qo'aat qajeelan. Eenyummaa badhaadhaa kan beeku salaalee qofa waan ta'eef Isaabaan dhaqxis salphinaan galte. Dandeettii isaa waan beekaniif salaalee sirbaan yoo ibsan atuu beekte yaa badhoo yaa badhaadhaa qarree tokkee urii kilaashiin jarri dhufte jechuun gootummaa isaa fi diina akka hin maarre keessa isaa keessa ofiitti beekaniin ibsuuf. Seenaa gootota Oromoo keessatti gootota Oromoo keessaa baay'een isaanii tooftaan isaan diina ittiin injifatan kan ajaa'ibsiisu ture. Kan badhaadhaa immoo adda. Badhaadhaan yeroo garagaraa nama nagaa fakkaatee karaa isaan bahan waan beekuuf qarree tokkeetti ol bahee taa'e. Bareeddu qalloo maasaa kuulaa kolfituu naatoo nyaara kuulaa. Isaaboonni 3 badhaadhaa dhabanii qaamaan dadhabanii gara gammoojjiitti ol adeemu ture. Inni fuuldura goree dhokachuun jara dadhabdee adeemtu rasaasa miilla isaanii jala yaasa. Loltoonni 3nis rasaasa itti roobu yoo argani dhumarra dafanii harka kennatan. Badhaadhaanis fixuuf ennaa jedhu jaarsi abbaa biyyaa araddoo reebaa yookiin abbaa waadaa jedhaman naannawa waan jiruuf arguun irraa dhoorkee isaan oolche. Badhaadhaanis qawwee kilaashii fi rasaasa isaanii hunda dafee irraa booji'ee isin uummata Oromoo cunqursitan ni ukkaamsitan namni murtii malee hidhama. Uummanni Oromoo isiniin dararamee jira. Ani dura shira keessan kana jibbeen bobaa keessan jalaa beekale jedhee aarii garaa isaa keessa jiru hanga danda'u erga itti geeraree booda Isaaboota fuudhee gara uummataa geesse. Uummatas walitti qabee yeroo suma re'ee fichisiisee qalchiise. Isin amma ana qabuuf dhuftan ana garuu hin argattan. Qawwee keessanis isiniif hin deebisu. Isin garaa jaallattu kunoo re'ee tana nyaadhaa garaa keessan guuttadhaa galaa jedhee isaan didnaan irra ejjatee humnaan foon re'ittii nyaachisee galche. Kunis gara laafummaa Oromoo fi fakkeenya ta'uu danda'a. Eenyumatu diina isa ajjeesuu dhufe qabee qalee fi nyaachisee hin galchu. Haalli badhaadhaan godhe kun Isaaboota faallaa galee osuma raankooftuu barri 1983 ta'e. Aariidhaan amma waraana 400 ol ta'u qindeessanii gara badhaadhaatti dulchisan. Innis yeroo kana qabsaa'otaa fi quuqamtoota akkasaa hedduu horatee of cimsee jira. Har'a lolli dirreen moo'ichaa tokko ta'ee milkiin kan galuuf milkiif of qopheesse. Kan kufusee kufaatii isaa ija dahoon irra buuteen of onnachiisaa gara qarree tokketti iddoo diimoo jedhamtu
lafa dhaloota gooticha Hayilamaariyaam Maammoo gooftaa xaaliyaanota irratti kallattiin walitti bobba'an. Maarree sanyiin Hayilamaariyaam Maammoo ta'e badhaadhni Dilgaasaa lafa kanarratti muddee 1983 Isaabaa 400 unkuteesse. Yeroo Isaabaan gammoojjii jalaan ol adeemani inni loltoota isaa balbala 2 qarree tokkee fi diimoo gubbaa isaanii qubachiisee qopheeffatee jira. Lola cimaa tureeni loltoota Isaabaa hedduu fixee kuwwanii dheechanii lubbuu ofii oolfatan. Hiriyyoota badhaadhaa yeroo kana waliin lolaa turan keessaa muraasni Fayyee Garasuu, Badhaasaa Gammadaa, Tolchaa Damissee, Margaa Fattaasaa, Gammachuu Kabbadaa, Damissoo Awwaakaa, Faanaa Abeebee, Anbassaa Hurrisaa, Hammahaa Lammaa, Abrahaam Lammaa, Kootuu Daadhii fi kan kana fakkaatan turan. Fayyee fi badhaasaan matirayyasii tokkos gootummaa isaanii kanas weellisaa Mogoroonii yoo ibsu akkas jechuun sirbe. Utubaa sibiilaa qeerroo sanyii dhiiraa akka Fayyee Garasuu akka Badhaasaa Gammadaa goota lammii leellisu waaqa roobe dirrisu hurriitu addaata goota ajjeesee geeraru beelisummaa natti fakkaata. Harree badhaadhaa kana booda qabuun rakkisaa ta'e hundee gadi fageeffatee miseensotas cimsatee haala akkanaa kana keessa osoo jiran dargiin kufee caamsaa 20 1983 wayyaaneen aangoo qabatte. Badhaadhni yeroo kana miseensi isaa 400 oliin gahatee jira. Wayyaaneenis akka dhufteen naannoo Yaayyaa Gullallee kana namni badhaadhaa jedhamu waraana hedduu qabu jira. Waraana keenya lachuu walitti maknee biyya guddisna jechuun karaa mijeeffachuu fi badhaadhaatti dhaamsa ergite. Kagafan nama kaajee badhaadhanaan jettee abbaanshee hidhannoo jaalala guttattee qalbii tokko jiitee gugattee. Badhaadhnis tole jedhee biyyaaf akka hojjetamuuf walii galu. Haa ta'uyyuu malee waraanni kaampii Fichee taa'e namni 3 qofti bakka bu'anii Yaayyaa Gullalleetti ergamanii akka bulchan taasifaman. Badhaadhaanis hoggantoota raayyaa wayyaanee 3 ergamanii Yaayyaa Gullallee bulchuu dhufan kanaan walii galuu hin dandeenye. Ilaalcha isaanii argee abdiirraa dhabe. Kaayyoon isaanii fuulduratti qabatanii kan hin imalchiisne ta'uu yoo baru itti garagale. Nutis lolle isinis loltan qixa dargii kuffisne amma isinis deemaa biyya keessan Tigraay bulchaa nutis Oromiyaa biyya keenya ofiin of bulchina. Erga akkasii yoo addaan waliin qoqqoodnu tokko taanee waliin bulla jettan ammoo Eertiraa deebisaa jedhee dubbiitti kaase. Kanarraa kan ka'e walii galuu hin dandeenye. Maanguddoonis araarsuu fi yaallii godhanii hin danda'amiin hafe. Haala isaa kana kan arge wayyaaniin achuma naannawa sana namoota 3 tokko hogganaa taasisanii waraana kennuufiin badhaadhaa wajjiin aanaa Yaayyaa Gullalleetti akka hojjetan taasise. Kunis tooftaa badhaadhni maaliif gaaffii ofiin of bulchinaa kaasa jechuun ajjeesuuf akka mijatuuf ture. Wayyaaneen iccitii inni gaaffii ofiin of bulchuu kaasuu isaa qoratanii erga adda baasan booda akka ajjeesaniif itti bitan. Badhaadhnis iccitii isaanii kana oolee osoo hin buliin dhagahuun hiriyyaa isaa Fayyee Garasuu waliin jara itti bitamte 3 ennasuma ajjeese. Badhaadhni yeroo kana aanaa kana bulchaa tureera. Fayyee Garasuun ammoo barreessaa isaa ture. Maarree lafa qotee bultoota dargiin saamaa tures hedduu ummataaf deebisee jira. Oolee bulee wayyaanii sakaallaa itti ta'ee yaaddoo keessa galche. Waraana konkolaataa tokko guutee humna cimaan yaa'ii lolaa fi badhaadhaatti erge. Badhaadhaa fi Fayyee kun isaaniif haaraa miti. Har'as loltoota wayyaanii barbadeessuun konkolaataa isaanii qullaatti hambisan. Wayyaaniin Oromoo yoomuu humnaan bituu akka hin dandeenye waan beektuuf tooftaa armaan dura diinonni itti fayyadamanii gootota Oromoo harkatti galfatanii karaa jaarsummaa yookiin araaraa fakkeessuun qabuu fi
tooftaa kana baafatan maanguddoota hedduus amansiisan. Akka isaanii badhaadhaa amansiisanii fi ardaa irratti bobbaasan. Tokko ta'an biyya guddisnu lolarraa homaan fuun aangoo ni laannaaf biyya dimokiraasii biyya walqixxummaan itti dagaage taasifnu jechuun tarsimoo sobaanii maanguddoota amansiisan. Maanguddoonnis amansiisanii badhaadhaa akka dhiyeessaniif waadaa fudhatan. Haaluma sanaan isas amansiisan. Sana dura garuu badhaadhaan akka isaan amanuuf jecha beekaa hiriyyaa isaa xibabuu baallamii harka kennatee ture. Ati bilisa jedhanii waraqaa ragaa badhaasaa kennanii fi galchan. Kun xiinsammuu badhaadhaa irratti hojjechuun kiyyootti galchuuf shira xaxamedha malee xibabuunis isaaniif tolee miti. Baroota hedduu gootota keenya baay'ee kan fixe dubbii araaraa kana. Oromoon gara laafummaa guddata waan ta'eef karaa kanaan qofa akka harkatti galfatan godhu. Hanga har'aatti illee gochaan kun kan jiru yoo ta'u uummata Oromoo baay'ee biratti dammaqinsi dubbii kanaa hin taasifamne. Gootonni kanneen akka Abishee Garbaa goota horroo faayi quba ofirraa nyaachise. Egaa badhaadhaanis haala kana osuma beekkatu harka diinaa seenuun hin hafne waadaadhaan kan dhiyaate itti gaabbanii mana hidhaa fichee galchan. Achittis ajjeesuuf akka namoota kaan irraa adda baasuun mijatuufitti gurra isaa irratti halluu adda baastuu diimaa amiiriin qabsiisan. Innis halluu adda baastuu kana gurra waliin ofirraa kutee gate jedha Tashoomaa Baqqalaan waa'ee isaa yommuu dubbatu. Obboleettiin isaa Fayyisee Dilgaasaa qabsooftuu handhuura madaa kan taate yeroo inni mana hidhaa jiru kana baasuuf wanti isheen hin goone hin jiru. Qabsoo finiinsaa turteefis dararaa hamtuun irra geesse. Sangaa fi qabeenya ishee qalanii nyaatan. Leencichi mogore yeroo isaanii gamuuf isaan ishee dararu. Isheenis hancufa ijatti isaan tufuu malee guyyaa tokko gugguftee isaan gabbartee hin beektu. Badhaadhni kana booda ajjeesuuf akka kutatan yoo beeku tooftaa ittiin ba'u uummachuu fi gootota lama aanaa kuyyurraa fi aanaa dagamirraa hidhamaniin wal bare. 3 ta'anii achuma keessatti mana bunaatti iccitiin mari'atan. Amantummaa olaanaan wal qopheessan. Dubartoonni gala fiduuf barbaree daaksistee akka fidduuf ajajan. Tooftaa kana kan malee badhaadhaa ture. Yeroo sana humnoonni tika mana hidhaa hidhamtoota ganama yoo gadi yaasanis galgala yoo galchanis hiriiraan lamaan lakkaanii baasanii deebisanii galchu. Maarree akkuma sirba Andaalem Gosaa irratti dubartoota baay'atan argitan dubartoonni Oromoos injifannoo fi qabsoo gootota Oromoo keessatti gahee guddaa kan qabanidha. Tooftaan isaanii goota dhiiraaf gala geessanii fi diina ittiin gowwomsanii moofsisan daran olaanaadha. Maarree gahee dubartoonni qabsoo keessatti qaban gootonni biroos ni dubbatu. Dubartoonni badhaadhaan fa'aa ajajanis akka ajajamanitti barbarree daaksisanii fidanii dhoksaan laataniif. Kana booda badhaadhaanii fi hiriyyoonni isaa lamaan yeroo lakkaa'amanii ol galan barbarree peestaaliin kiisii godhatanii hiriira duubatti hafanii dhuma irra hiriiran duubatti rinciican. Humnoonni tika isaan ol galchan kunneen 2 qofa turan. Yeroo isaan ol galaa jedhanii ol dhiiban badhaadhaanii fi hiriyyoonni isaa barbarree kiisii fudhatanii humnoota tika mana hidhaa kanneen ijatti naqan. Yoo isaanii ija sukkummachuu dhaqan badhaadhaanii fi hiriyyoonni isaa qabanii qawwee irraa fudhatanii achumatti ajjeesanii biraa sokkan. Karra gubbaas kan eeganis itti dhukaasanii ari'an. Kana booda badhaadhni ol deebi'ee mana hidhaatti hidhamtoota gootummaa qaban ciccimoo ta'an 15 fudhatee sokke. Gaafa badhaadhaa jaarsummaan gowwomsanii mana hidhaa galchani hawaasni yaa'ee ilaaluun gomjaa oole. Hawaasuma keessaa jaarsi tokko garuu dhaqee mana hidhaatti badhaadhaa ta'uu arge. Tuffeenii badhaadhaan jedhanis tanumaa kan saraawitii meeqa fixxe tan ajjeesuu dadhabdani sokkaami nan waraana jedhee kasaraa sibiilaa harkaa qabuun yoo itti adeemu poolisiin irraa dhoorkan. Gowwaan qeerrensa rafee jiru adurreessaa jedhama miti. Badhaadhni garuu callisee ilaalaa ture. Erga mana hidhaatii poolisoota fixee meeshaa waraanaa fi gootota mana hidhaa fudhatee bahee kallattiin gara mana jaarsa gaaficha akkas jedhee qajeele. Yaa jaarsan nana
mee gaaficha diina jalatti miti har'a na ajjeesi. Uummata kootii fi siif jeen qabsaa'ee du'uun qaba yoo ta'e kunuu na ajjeesi. Yaa ilma koo ana gaafa sana na miidheen akkas jedhe na ajjeesi. Badhaadhaanis ani nama na ajjeesu. Diina jiraachuu keenya jibbuufan diina. Mirga uummata Oromoo sarbameef hin callisu. Lammii koo hin ajjeesu. Qabsoofan manaa bahe ammas hin ajjeesu. Adabbiin kee garuu amma dafii nyaata waraana kootiif naa danda'i jedhee qarshii 500 jaarsicha kennee fi soorata waraana isaa godhate. Guyyaa badhaadhni hidhaa ba'e kanas Salaalee warra jibbiinsa isaa qabu yoo rifachiisu akkas jedhee itti sirbe. Miidheen dhufe Addis Ababaa ga'e akkam ta'inna yaa warra afaaniin haasa'e jedhanii sirbanii turan. Badhaadhni yookiin miidheeni akka himanitti qabeenya namaatti kan hin buunee fi inumaayyuu nama saamameef lolee deebisiisaa kan turedha. Waggaa 2 fi hawaasni gibira dharaa barichaa giphii hattootaatti galuufi guuramus akka hin kaffalle taasisee jira. Wayyaaniin erga inni mana hidhaatii isaan salphisee bahee booda humna waraanaa baay'ifattee ganda 4 guutuu waraanaan gammoojjii uwwise. Ganda Soolee Gibee, Qo'aatinna Gommee, Buyyumaa fi Goda Jaban waraanaan uwwifaman. Badhaadhni garuu yeroo kana gammoojjii Mogor jira. Haala isaanii kana argee tooftaa ittiin ol bahee isaan fixu qopheeffate. Baatiin kun ji'oota birraa keessaa tokko ture. Asheeta mishingaa qaxxaamursee qawwee keessatti hidhate. Uffata bututtuu uffatee qotee bulaa fakkaachuun haamtuu harkatti qabatee yeroo ol adeemu waraanni kun karaatti itti dhufan. Achii isaanis obbo Ateenyu jedhaniin maqaa qotee bulaa callisee himate. Shiftaa Badhaadhaa jedhamu beektaa jedhaniin ammas innis eeyyee sirrittan beeka ammuma reefuu waraana isaa waliinuu asiin darban laga Mogor jiru jedheen. Isaanis gammachuun arganne jedhanii teelegiraamiin garana innasuma walitti bilbilanii waraana ganda 4 guutuu qabatee jiru walitti yaaman. As jira qotee bulaa tokkotu karaa nu qabsiise jedhan. Hundi isaanii girrisanii walitti qabaman. Sana booda badhaadhni keellaa qabatee karaa isaan ittiin galan dhoorkee haala erga mijeeffatee booda isaanii joonjee girrisu dhukaasetti bane. Gareen lachuu tuksii cimaa taasiseen loltoonni wayyaanee hedduun dhuman. Kan hafanis mo'amuu isaanii baranii of oolchuuf dheechan. Karaa keellaa qabate waan jalaa cufee fi karaa ittiin galanis dhabuun eessanii ol ba'uun aanaa Adaa Bargaa keessaan karaa laga Mogoriin gammoojjii kutanii galan. Karaa sulultaa duraan Caancoo jedhamtee waamamtuun jechuudha. Karaa bahaniin deebi'uu dadhabanii milkii hin of kalleen harka qullaa deebi'anii galan. Qotee bultoonni naannoo sanaas qawwee hedduu guurratan. Gootichi Badhaadhaa Dilgaasaa tooftaa garagaraa ciccimoo fayyadamee fakkaatee mul'achuu danda'a. Yeroo dhuma odeeffannoo magaalaa fi waan jarri itti jirtus argachuu dhabee tures uffata dubartii uffatee shaashii hidhatee sabbata dugdaa hidhatee geeshoo dugdatti baatee dubartii gabaa ooltu fakkaatee gabaa bahee isaanuma waliin oolee odeeffannoo waraanni maalirra akka jiru eessa akka jiran hunda isaa sassaabbatee erga bareen booda galgala bakka isaan jiranitti dhaqee duguuga. Hawaasa Yaayyaa Gullalleen baay'ee kan jaallatamu hawaasni ni deeggaruun gala geessuuf kanaaf jecha irra caalaa uummata keessa oola. Akka isaan hin saaxillee fi dabarsaniin kennine tolchee beeka. Maarree kitaaba Shallam irratti jaalala uummanni qabuuf yoo ibsu warri aanaa Yaayyaa Gullallee toora qarree tokkee waa'ee badhaadhaa yoo himan ammallee hin quufan. Waadaa inni galee fi yoo himanis qabsoon isaa mootummaa Oromoo hundeessuu ture jedhu. Yaada isaa kanas baay'ee akka jaalataniin faallaa kanaan kan isa jibbu ija sodaa fi shakkiidhaan isa ilaalaa tures guuteera. Kan faallaa isaa dhaabbatan gaafa inni du'u taayitaa argataniiru.
kan Oromoof qabsaa'u duruu maqaan hin taane itti maxxanfameeti. Kan ittiin badhaadhu immoo cinaadhaan isatti fayyadamee jiru gaarii jiraata jechuun kitaaba isaa irratti ibsa. Bosonni Mogorii fi magaalaan Keentaarii immoo badhaadhaa fi godoo isaa jireenyaa walitti ho'ifatanidha. Bara 1985 waraanni wayyaanee ganda gammoojjii Areeree qubatee yeroo dheeraaf achii ka'uu dide. Tooftaa isaan achii kaasuu barbaadetu badhaadhni hawaasa waliin walii galuun afooshaa fakkeessee daabboo tolchisiisee farsoo naqsiisee akaawwii akoofsisee tulluudhuma naannawa san jirutti ol baasise. Hawaasnii fi waraanni badhaadhaa dhaqee nyaatee dhugaa akka aadaa Oromootti Oromoon ollaa ofii yaamee nyaatee wal nyaachisa. Badhaadhaanis jarri tooftaan naaf hin ille jedheetu tooftaa kanatti dhimma ba'e. Waraana wayyaanee 40 ta'anii naannawa kana qubatan kanaan kottaa daabboo nyaadhaa farsoo dhugaa kunoo aadaa keenya jedhee waamsise. Waraanichis dhaqee itti rabatee nyaachuu eegale. Miseensi badhaadhaa fi hawaasni tooftaan tokko tokkoon luqqa'ee dhume. Kun akka nyaatee quufee nagaa dhaammatee sokka. Kun ammoo turii dhaqeen daabboo fidee dhufa jedheetu keessaa ka'a. Dubartoonni ammoo tole ka'a qofaan deemiin sin gargaara turi jetteetu wal fudhatanii sokku. Kan biroo immoo turaa farsoon dabala jedheetu imala. Osuma jedhanii hunduu luqqaanii dhuman. Yeroo waraanni wayyaanee qofaatti hafu isaanii baruu waraanni badhaadhaa iddoo qabatee jiru itti dhukaasee daaraa dha'uun meeshaa waraanaa guutuu gurratan. Waraanichas haala kanaan achii kaasan. Lolli onkoloolessa 1986 keessa ganda Buyyamaa fi Qo'aat irratti wayyaanii waliin sa'aatii 3 irratti baname immoo hiriyyaa badhaadhaa gooticha Fayyee Garasuu dhukaasa matirreesii fudhatee sokke. Fayyeen leencichi Keentaarii waraana wayyaanii 3 ofirratti ajjeesee waliin imalidha. Kutataa dhiiraa daba shira xaxxuu mortuu hattuu kan jibbu lola guyyaa kanaa ta'ee cimaa erga lolaa oolanii booda meeshaa ija keessa galfatanii ilaalanii matirreesiin miila rukutan. Hattuu jibba yoo jennu keessaayyuu hattuu biyya gurgurattu diina isaa olaanaa goota garaa kuteessaati. Dhimma Oromoo irratti imimmaan cuunfata. Erga miila rukutamee booda ni kufe. Waraanni wayyaaniitis ajjeesni jedhanii fiiganii yoo dhaqan shugguxii harka isaa jiruun itti dhukaasee namoota 3 galaafate. Harka kinnadhe jechaa harka ol qabaa yoo isaan itti hiiqan ni rukuta. Ammas harka ol qabaa yoo itti hiiqan ni rukuta. Akkasiin jara fixee isaanis rasaasa fixatanii sadafii qawween boodarra akka ajjeesantu himama. Guyyaa kana hiriyyoota isaa gootota kanneen akka Badhaasaa Gammadaa fi Margaa Fatasaafaa wajjin ture. Badhaadhni yeroo adda addaatti tooftaa jijjiiree mul'achuu kan danda'u guyyaa tokkos osoo uffata qotee bulaa uffatee adeemuu waraanni wayyaaneetti dhufan. Badhaadhaa nama jedhamu argitee obbo jedhanii gaafatan. Eeyyee gama kana Keentaarii jira jedhee deebiseef. Waqtiin ganna waan ta'eef laga Mogor guutee jiru arganii akkamiin ceenee dhaqnaree jedhanii gaafatu. Innis sinan geessa kottaa lagas sinan ceesisa daaknee baana daakicha beekan isin immoo harka keessan wal qabadhaa ani isinin qaba jedhee fuudhee lagatti lixe. Daakee walakkaa erga gaheen booda hunda isaanii itti gadi lakkisee bishaan ficcisiise. Laga Mogor daakaa guddate waan ta'eef badhoof kun waan salphaa ture. Bishaan daakuun isaa fi mana jireenyaati. Fayyisaanii waa'ee kana gaafa dubbatu badhoon yoo loon maatii isaa tiksu laga guddaa Mogor yeroo daaku dorgoma hanqabu. Akkuma daakiyyee yeroo mara bishaan keessaan dhabamu laga guddaa kana yeroo gannaa gara iddoo darbaa jedhamutti qaxxaamuruun akkasumas gara aadaa bargaatti qaxxaamuruun hiriyyoota isaa waliin taphachaa oola. Hojiin isaa wayyaanee sodaachisuu warri Yaayyaa Gullallee sirbaayyoo ibsan. Kooyyaa badhaadhaa koo badhaadhaa qarree tokkee warra wayyaanee garaan shakke jechuun ittiin sirbu ture.
Badhaadhni yeroo baay'ee waanjoo faayi baatee qotee bulaa fakkaatee adeemuun jaratti haleelee dhimma ofii ba'a. Yeroo wayii bara 1984 lola cimaa wayyaaniin loltoota abaa'oo badhaadhaa faa irratti aanaa jalduu fi meettaa roobii bakka waldaa laga qorichaa fi waraan bulchii irratti taasisteen badhoonni artiistoota Oromoo danuu du'a oolcheera. Fayyisaanii kana yoo dubbatu akkas jedhe. Badhoonni olmaa guddaa loltootaa fi artiistoota abaa'oo kan hanga har'aa lubbuun jiran kan akka Zarihuun Wadaajoo fi Ilfinesh Qannoo laga ceesisuun lubbuu isaanii baraareedha. Waraana kanarratti loltoonni wayyaanii naannoo qarqara laga kanarratti rukutamanii dhumame bishaan reeffa isaanii fudhatee fuulle. Sanyiin gaariin sanyiif sanyii ta'e dhaloota isaaf ija godhatee diina ofirraa ittisee akka badhaadhaa Dilgaasaa of kenna. Sanyii gadheen ammoo achuma daddaaqaa kufuu kuffisuu jecha osoo firii hin godhatiin hafa isa firii godhatee dhalootaaf ija of kennuuf of qopheessu cinaa isaa jiru irratti of xaxee dhaloota galaafata. Akka Goobana Daaccee gootichi badhaadhaan sanyiin Goobana Daaccee kun isa xaxuun isaa hin hafne marri ji'a Sadaasaa bara 1986 Adaa Bargaa ganda Dheebessaatti goobantootaan qindaa'ee mana dubartii buleetti waraana isaa waliin akka affeerriitti waamame. Aannanii fi re'ee gurraattiin qorichi irratti hojjetame yookiin irratti daggamame qophaa'eefii jira. Badhaadhni sana duras namicha isa waame kana bira ni dhaqa ture. Har'a garuu akka itti hin baramneef mana dubartittii qophaa'e. Inni garuu warri akka itti bitamte isa gante hin barre. Ta'us keessi isaa beekee yeroo dhaqu uffata baafatee akka nama ayyaana qabu yookiin dalaguu laga Mogor irraa asii fi achi kaatee yaa laga Mogor na galchitus na ajjeestus kunooti jedhee lallabaa ture. Hiriyoonni isaas shakkanii hin dhaqu jedhanii dhoorkanii turan. Inni garuu ni dhaqna sodaanneen duun erga sodaa maaf manaa baanee teenyare jedhee dhide. Akka himamutti namtichi re'ee fi aannanitti qoricha godheef yookiin irratti daggame badhaadhni har'a sa'aatii 9 dabarraan mootummaan sadiyyuun kuffisu jedhee ture jedhama. Jarri haamtis itti deddeebi'anii dafee akka dhufu ajaja duubaa fudhataniin waan sardanii fi badhaadhaanis ni dhaqe. Akka ol seenee taa'een aannan kennanii fi dhugee yoo jedhu akka nama sammuun darbee ta'ee ture. Itti dabalanii re'ee gurraattii qalaniif innis yoo kana argu gootanii re'ee gurraattii naaf qaltanii jedhee utaalee ba'e. Waraanni wayyaanii iddoo qabatanii jiran itti dhukaasuu eegalan. Miilla isaa akka rukutaniinis waraana isaatiin fiigaa jedhee ofiisaa fi fiigee muka arangamaa tokko jala seenee miilla hidhate. Jarris achitti itti marsitee dhukaasa itti bante. Innis itti dhukaasaa erga tureen booda rasaasa fixate. Jarri na ajjeeste maqaan koo hin badiin jedhees rasaasa tokkitti ishee dhumaa hafteen ofitti garagalchee of rukute. Jarri wayyaanii isa ajjeesuuf dhaqxes aangoo ittiin argachuuf jecha natu ajjeese jechuun wal falmanii namni lama wal ajjeesan. Adaa Bargaas dirree dhiigaa taatu reeffi namoota 3 fudhatamee gale. Reeffa badhaadhaa garuu eenyu akka ajjeese adda baasuuf gara hospitaala Minilik ergan. Akka inni ofii of ajjeese erga addaan bahee booda guyyaa 3ffaatti Sadaasa Duwwaa 3 1986 bataskaana Mikaa'el Qaawwaa jedhamu
naannawa dhiyeenya dhaloota isaa Goda Jabaa jedhamtutti awwaalame. Sababa du'a isaaniis waraana isaa keessaa qabsaawaan tokko torban 2 booda qe'ee badhaadhaa galaafachiiste san dhaqee namoota hedduu ajjeesee muraasa madeesse. Dhumarratti kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, Salaaleen du'a badhaadhaa fi akkasiin sirbeef badhaadhaa koo badhaadhaa harka sikkoodhaa kan si galaafate keettoodha. Kutaafooyi na godha naxalaa kutaafooyi na godha yeroo man si yaadadhu halkanii guyyaa booyi na godha koyyaa badhoo koo badhoo laga mugurii yoo dhukaafuu baattis fokkur hoolaa malee re'ee maaf sii qalti yaa badhoo koo duruu nama ganti. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, seenaa gooticha Salaalee goota Oromoo kan ta'e badhaadhaa Dilgaasaa asuma irratti xumurra. Kabajni guddaan artistoota keenyaaf barreessitoota keenyaaf haa ta'u, seenaa akkatti barreessuu qaban beeku, seenaa akkatti himuu qaban beeku, seenaa duuba keenya ture nu barsiisuuf jecha karaa adda addaan hanguma isaan danda'aniin dhufanii jiru. Hundaalum gosaa kabaja guddaasiif qabna jenna. Namoonni chaanaalii keenya Sagalee Kitaabaatiif haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu keessan akka hin daganne. Kun Sagalee Kitaabaati. Horaa bulaa isin jaalanna.